Ashama akkam jirtu baga nagaan gara Dasii YouTube chaanalii dhuftanii warreen chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanalii kanaa ta'a. Chaanaliin kun appilikeeshinoota moobaayilaa fi sooftiweerota laaptooppii akkasumas wantoota isin fayyadu fi isin barsiisu jennee yaadnu afaan Oromootiin isiniif dhiyeessinudha. Irraa barattu maatii ta'a. Okay, application narra isiniif qabadhee dhufe application Wi-Fi Warden jedhama. Application kana buufachuuf gara Play Store seentanii Wi-Fi Warden jettanii search gootan fuula jalqabaa irratti kan isiniif dhufu isaadha jechuudha application isa. Wi-Fi Warden kun akka WPS application ta'ee isarra more advanced ta'e kan dhufedha. Faayidaan isaas automatically connected gochuuf Wi-Fi secure ta'e yookaan password isaa hin beekne tokko Wi-Fi nama keenyaaf Wi-Fi hoteela irraa ta'u iddoo fi irraa ta'u Wi-Fi sin password isaa hin beekne application kana fichaa fayyadamuutiin application kana banuutiin step isaa sana sitti agarsiisa connected gochuu dandeessu jechuudha. Kana malees immoo yoggaa namoonni yookaan silkiin keessan Wi-Fi sharing yoo qabaate scan gochuutiin password Wi-Fi sanarraa baluu dandeessu jechuudha. Achiin application kana erga buufattanii booda haala ittiin install gootan immoo sitti agarsiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf naannoo area kiyya yookaan immoo naannoo nama jiru kanatti Wi-Fi ni jiran Tamasgeen kan jedhamu tokko jira. Password isaa hin beeku amma Wi-Fi kana connect godhachuun barbaadee jennu. Biin isaa jedhamus ni jira garuu amma fakkeenyaaf ani Tamasgeen waan hin barbaadeef signaaliin isaa good waan ta'eef inni simmoorsa sanarra Wi-Fi Warden isa jedhu application sana nan bana. Erga bantanii booda bifa kana isinii fida yoggaa akka kanaatiin isinii fidu Wi-Fi Warden application sana gaafa bantan jechuudha. Naannoo maappii sana kan jirtu ishii takka ni tuqxu signaal isa jedhu kana jechuudha. Erga takka tuqxanii booda Wi-Fi uufta naannoo keessan jiran isinii fida. Achi nama Tamasgeen isa silaa garre sana ni jira. Achiin isa takka click gootu yookaan immoo ni tuqxu. Tamasgeen connect godhachuu waan hin barbaadeef jechuudha. Click erga gootanii booda bifa akka kanaan isinii fida. Achiin connected via WPS kan jedhu tokko jira. Isa naannoon ani diimaa isinii marii kana isa takka ni tuqxu. Achiin calculate pin isa jedhu takka click gootu. Achiin try one period isa jedhu gootan automatically connected godha jechuudha secondii keessatti. Agartanii miti you are connected jedha. Achiin booda Wi-Fi keessan cuftanii yoo bantan Wi-Fi sana connected gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Application kun application baay'ee isin fayyadu jedhee yaadudha. Application kun baay'ee ajaa'iba kan ta'e waliifidha. Itti fayyadamaa. Okay, agartanii miti Tamasgeen kan jedhu faana connected ta'eera jechuudha. Yoo application keessan immoo sharing qabaate ittiin connected gochuu dandeessu jechuudha. Okay, videoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Irraa barattanitti jedhee yaada. Videoon kun yoo isinitti tole like fi share akkasumas immoo comment gochuu hin dagatinaa.